بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت تداوت تزات بودكاست غيار راس سجنتا دا سجنتا بريدا قبلنا دي بنجر سجنتا غيار راتين أستاذ كيرنا أستاذ حمزة تكلو قبلنا دفني سجنتا دا بتالا سجنتا ولي تفوفادا سجنتا غيار راك تنجل قبنو واي معجزة رسولاتي وسو سجنتا تسين دورتي أستاذ كيرنا سلام جنيني وانجر ولي بسني تسينا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يروكي سنار ساقوتني استوديو زاد بودكاست أدام كيساني فقالتهم والفرد سنين السنة اللي أقرتني تين وفيرو كيساني فقالتهم مع جنير. ما شاء الله. أي مي سجنتا وياه رأيتك أبني واي معجزاتي معجزة رسول الله تسين درتي معجزة ما إني ما أتراها كان. بسم الله الحمد لله الذي جعل دين الإسلام نورا وجعل لمن تمسك به نجاة وسرورا. الصلاة والسلام على من ركب البراق وامتلأ نورا وعلى آله وأصحابه الذين بنى الله لهم بيتا في الجنة قصورا. أما بعد وبلوانك يا كالي كبجمو الدنيا رفج آتني أرقمتن دتشي ربين أمي دتشي تربان كيستي bahadhi hakaba kibbatti argamtan bakkuma isin jirtanitti nageenni warra jannata isin hageetu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sinin jedha. Itti aansee gaafii obboleessi kiyya Abdusamad na gaafateef mu'jizaa jechuun maal jechuudha ka jedhu. Hadda akkuma inni kaasetti wanti nuti ilaallu mu'jizaa nabiyyii keenya sallallahu alayhi wa sallam khayra alwara caalaa uumaa rabbiin uumee ka ta'e abbaa shafa'aa ka ta'e caalaa وهندا كتئ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة إساني لالجو أجت سين اندورتي غافي إساتيف معجزة جتشو ما جتشو معجزة جتشون وان دبسيساتي وان علمي نما تقفدو هندن دين وان آداج أبسي رفي وان ربي نبيوت قفاف كنو نبيون نسو ربي برا إرغمان جتشو ilmi namaa ka isaan itti ergaman sun haa hubatuuf waan kanatu mu'jizaa jedhama. Mu'jizaa gabaabsitanii haala ajaa'ibaatu ibsitanii jirtanii maashaallah. Mee yeroo hedduu namoonni waa'ee karaamaas kaasu mu'jizaa fi karaamaa yeroo hedduu namoonni wal fakkeessan. Karaamaan homaa inni garaagarummaa mu'jizaaf karaamaa jidduu jiru homaa inni. Gaafii kana gabaabsee ibsuudhaaf mu'jizaan akkuma jalqaba ibsetti salphaadha. Nabiyyoota qofaaf kennama. Kanuma qabachuu ilmi namaa nabiyyootaaf wanti kennamu mu'jizaa jedhama. Faallaa kana ammoo awliyaa jechuun warra rabbiin sodaatan warra rabbiif bulan malee asii warra sheekanaas hin dhaganii waa muudanii miti. Lafti gariin karaamaa himata. Kama waan takkan tulle mana kee jala bulee si dhageeffateefa ati ebeluumiif siin jedha. Kanuma namni kenna karaamaa wannoo godha mu'jizaa godhee hima. Kuni awliyaa kijibaati. Awliyaanni dhugaa warra rabbitti amanii rabbiif bulee ajaja rabbii guutee rabbiin akkan sodaatu kanneentu awliyaa jedhama. Warra kanaaf rabbiin kennaan kennu karaamaa jedhama. Fakkeenyaaf karaamaa jechuun afaan kenna yoo deebisne bar ulfina yookaan kabajaa jechuudha. Awliyaa rabbiin waan ummata isaanii bulee kan akkanumatti hin dhiisu warra kaawwaniin tokkoon godhu warra sagaagaltuu warra nama ajjeesu warra qanamaan eeni kanaafi warri rabbiin sodaatu tokkoo miti. Kanaaf waan isaan rabbiin sodaatanii rabbiin bulaniif rabbiillee waan addaa kenneef warra kanaallee jechuudha. Warra awliyaa karaamaa jedhama. Akka fakkeenyaatti si haa kaasu moo adiisu? Fakkeenya gabaabsee yoo si kaase fakkeenyaaf jureeji nama saalihaa intaloon zinaa natti dalageettee himatti seenaan dheeraadha gabaabsuuf. Zinaa natti dalageettee yeroo isin himattu achuma deemee salaatee as deebi'ee zinaan dala inni beeke. Mucaa xiqqishaa mucaa harma hodhu. Yaa mucaa jedheen dubbadhu abbaan kee jedheen subhaanallah akkanuma waraanee bar akkanuma qubaan tuqee dubbadhu yaa mucaa jedheen yeroo san mucaan xiqqishuun harma hootu hin dubbatte abbaan kiyya isaa miti abbaan kiyya tiisee san jedhee dubbate jechuudha. Subhaanallah daa'imti dubbachuu hin malle sababa awliyaa kana dubbateef sababa jureeji inni banii Israa'el aabideedha. Ammallee fakkeenyaaf Maryamaa yoo ilaalle haadha Nabi Ciisaa gaafa isiin rakkattee mucaa kana fudhattee jechuudha. Nabi Ciisaan ulfa ta'ee garaa isii jira. Mucaa kana fudhattee ummata keessaa baqatte. Sababaan isiin baqatteef
heerumteen jirtu saasanatti jaarsallee hin qabdu badiillee hin dalaydu yoo mucaa kana dhalte ummanni kunniin hin dhiisu hin arrabsa waan garagaraadhaan ummata badaadha ummanni yahudaa kanniin saniif mucaa kana fudhattee gaaratti hin baate baa qabdu waliin ulfa wajjinee yeroo gaaratti baatu namni takka bira hin jiru abbaan bira hin jiru haati bira hin jiru firri takka bira hin jiru ulfi kun immoo akka ulfaatuun beeytaati sakaraa du'aati bar subhaanallah sakaraa lammaffaadha haati wanna guddaa nurraa qabdi faajee guddaa yeroo rakkattee ulfa kana wajjin yeroo ciniinsurra jirtu gargaarsa dhabde gargaarsa yeroo of biraa dhabdu gargaarsi namaa yeroo of biraa tare gargaarsa rabbii malee hin qabu jettee rabbii ofitti lallabatte yeroo sanatti dhufee ergamaan rabbii nyaatallee dhugaatillee isii argamsiise nyaanni kama isiin jala jirtu sanii wahuzzii ilayki bijid'i nakhla tusaaqit alayki ruxaban janiyya timiruma bira jirtu san hargu fedheen yeroo masaan rabbiin isin timira akkan hargufnaafin asheeta timiraa gadhiiseef rabbii subhaanallah nyaata isin nyaattu asheeta timira nyaata argattee miire maal toofe dhugaatii hafi dhugaatii kanallee fanaadaahaa min taxtihaa allaa taxzanii qad jacala rabbuki taxtaki sariyya dhugaatii dhabdee cinqabdee naan hin cinqamin jedhee rabbii naboo jala isiitii itti lallabee jedha fanaadaahaa min taxtihaa haala lamaan dhufe min taxtihaa man taxtihaa jechuutti illee dhufee jira itti lallabee namni jala isii jiru namni sun eenyunni gariin ciisaadha ibnu jariir rahimahullah sayyidul mufassiriin jecha kana filate ciisaa filate namni jala itti lallabe sun ciisaa jechuu filate ciisaa yeroo san akkami beekta xiqqishaa akka dhalateen jechuu muujisaa kunillee akka dhalateen itti lallabee jedha warri garii jibriiltu itti lallabee jedhan tafsiirri jecha lamaan kana itti lallabee kunoo si jala bishaan yaa'ee jira dhugi jedheen rabbiin sababa isii bishaan hin jirre argamsiisee fi dhuyde jechuudha karaamaa jedhamu karaamaadha kunni. Karaama irratti illee fakkeenya hedduun namoota hedduu kaasuu osoo dandeenyu gabaabsinee namoota kanneen lamaan irraa fakkeenya fudhannee mee akkaataa kennaa rabbiin mucjizaa nabiyyoota kennu kanallee keessumaa. Mucjizaa rabbiin akkuma nabiyyoonni zabana garaagaraa keessa ergaman mucjizaa gosa garaagaraa kennaaf. Mucjizaa tokkoon kennuuf rabbiin nabi Ciisaa fi nabi Muusaan zabana garaagaraa ergaman. Rabbiin jara lamaaniif illee mucjizaa garaagaraa kenne. Nabi Muhammadiif sallallahu alaihi wasallam nabi Ciisaan garaagara ergaman zabana garaagaraa. Jidduu jara waggaa 500 oltuu jira mucjizaa gosa garaagaraa kenneef rabbiin maaliif quduraan isaa dandeettiin isaa akka mul'atuuf gosa mucjizaa takka qofa osoo kenne rabbi dandeettiin isaa iyyuu mul'atu fakkeenya nabi Ciisaan nama du'e hayyama rabbiitiin kaasa nabi Muhammad illee sanuma kaasa nabi Ciisaan illee sanuma yoo dalage dandeettiin rabbii iyyuu mul'ata kanaaf rabbiin mucjizaa garaagaraa kenneef mucjizaa kanallee wal dhabsiisee kenneef sababaan isaa mucjizaan kun yeroo kennamu jedhan waan hawaasa keessa baratamaa ta'e waan san fakkaatu rabbiin kennaaf. Fakkeenya siyaa fudhadhu gabaabsee. Nabiyyallaahi Muusaan ergamaa rabbii kabajamaa warra ulul azmi kaliimullah nama rabbiin waasixaa malee waliin haasa'e irraa. Nabiyyallaahi Muusaan jechuudha. Nabiyyi kana rabbiin yeroo mucjizaa kennu mucjizaa baay'ee kenna. Mucjizaa 9 ka rabbiin 9 ayaatiin bayyinaatiin jedhe mucjizaa 9 ka jedhe 9 qofaa miti. Mucjizaan 9 bakka kana akka dubbatame Fir'aawna duratti ka inni dalage mucjizaan 9. Eegamoo Fir'aawna biraa deemee Fir'aawni illee bahara nyaatame baharaan gamana ce'ee bakka dachi gaara Siinaa biratti illee mucjizaa gosa hedduu argamsiisee jira Nabiyyallaahi Muusaan alayhi salaam. Mucjizaan Muusaadhaa kenne ka jalqabaa rabbiin waa lamaan leenjise. Yoo sii gabaabse waa lamaan. Tokkoffaa gaafa rabbiin isa yaamee jalqaba leenjisu ulee fi harkaan leenjise. Yaa Muusaa jedheen maatilka biyamiinika yaa Muusaa waan harki mirgaatii qabdu maal jedhee rabbiin osuma beeku gaafate uleetii jedhee yaa rabbii darbe jedheen hin darbe maal taate bofa taate lammaffaa hoo harka kee fuudhiitii bobaa kaayadhu jedheen yeroo harka bobaa kaatee baasu mash jettee ibsiti eewa jalqaba irratti mucjizaa kana lamaan qofa leenjisee rabbiin. Mucjizaan isaa maal irree ulee darbeef bofa taatee fudhate waan siiriidhaan wal fakkaatu laal garuu siirii miti ka isaa ka Fir'aawun maaliif rabbi waan kana kenneef jennaan yeroo sanatti wanti beekamaan saahirtootatu beekamtuudha saahirtoota beekamtuudha Fir'aawuna biratti jechuudha sababa kanaaf rabbi waan san fakkaatu garuu waan san irra caaluu kenneef jechuudha as deebinee Nabiyyallaahi Ciisaa wanni kenname waan doktorootaan wal qabatu waan fayyaadhaan wal qabatu ka Nabiyyallaahi Ciisaan kenname.
waan san fakkaatu waan hawaasa keessa baratamaa ta'eef doktoroonni baay'ee beekamtuu taate yeroo sanatti waan san fakkaatu rabbiin kenneef fakkeenyaaf nama ija hin qabne fa'aa fayyisuu nama barasa dhibee nama qaama nama addeessu kana jechuudha waan kana fa'aa akka inni fayyisu rabbiin godhuu fi nama gurraan hin dhageenye akka inni dhagahu gochuu du'aa kaasuu wantoonni kunni waan fayyaa walii hidhatu garuu fayyaa miti mu'ujizaa laata waan san fakkaatu rabbiin kenneef cabsee dhufee waan san fakkaatu garuu sanii miti. As deebinee Nabiyyi Muhammad illee yoo dhufne sallallahu alaihi wasallam yeroo sanatti mu'ujizaan guddaan wanti beekamaa wanti faarfamaan maal ture arabdoota biratti gadaa jaahiliyyummaa shi'irii ture walaloo ture walaloon sadarkaa guddaa qaba fakkeenyaaf arabni gadaa jaahiliyyaa keessatti gosa gosarraa walitti baatee dubartiin dibbee tumte haala saniin walaloo jedhanii namni walaleessaadhaan sadarkaa olaanaa qabu maqaan isaa kaabaa irratti fannifamaa fi ture walaleessaa fakkeenyaaf gadaa jaahiliyyaa keessa beekama Antara ibn Shaddaad walaleessa guddaa shaa'iree cimaa namni kun abbaan isaa araba wa ummuhu habashiyya haati isaa habashaadha ummata keenya jechuudha warroonni akkana baay'ee jira shaa'irtoonni walaloodhaan sadarkaa olaanaa tuqan waan san fakkaatu garuu waan shi'iriin taane rabbiin maal kenneef qur'aana kenneef jechuudha. Waa'ee mu'ujizaa rasuulaa yeroo baay'ee namoonni hedduun hin kaasanilledha namallee hin barsiisanidha barumsa yeroo hedduu hin haqata akkasuma immoo namoonni hedduun akka waan rasuulli alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam mu'ujizaa hin qabneeti ilaalan fakkeenyaaf Yesuus yookaan ammoo Nabiyyi Ciisaan nama du'aa kaasee jira barasa fayyisee jira nama jaamii deebisee fi jira garuu rasuulli nama du'aa hin kaafne maalii waan jedhu wal bira qaqqabanii namoonni kaasaa jiran mee kanarratti maal fakkaata? Jalqaba irratti mu'ujizaa rasuulaa barachuun gaafii keetitti seenuun duratti faayidaa guddaa qaba waan kanarraa dubbachuu barbaade mu'ujizaa rasuulaa maaliif baranna ka jedhu tokkoffaa jaalala rasuulaa dabalachuuf maaliif adada seenaa nama wahii beektuun adada mu'ujizaa isaanii beektuun adada bu'aa bahii nama wahii beektuun nama san jaalattaa deemta adada ammoo seenaa nama sanii wallaaltuun jaalalli isaa xiqqaataa deema kanaaf jalqaba irratti mu'ujizaa rasuulaa barachuun jaalala rasuulaa dabalachuu ilmaan teenna barsiisu ilmaan jaalala rasuulaa irratti qaraa guddisuu qabna jechuudha ammallee amantiin ati rasuula rabbi irraa qabdu kun rasuulli rabbi nabiyyiidha jechuu kana iimaan akka sii dabaluuf illee si gargaara mu'ujizaa rasuulaa barachuun eegaa kana sii jedhee namni sirriidha mu'ujizaa rasuulaa ni mu'ujizaa rasuulaa wanti hin himneef tariitii namni fokas xiyyeeffannaa irratti kennee dubbisuu dhabuu mala yookaan ammoo tunuu beekuu dhabuu mala wanti ammoo kuni dogoggora guddaadha namni mu'ujizaa rasuulaa beekee dubbisee seeraan haga danda'uun namaa ibsuun dirqamaa jechuudha. Especially zabana keenya kanatti zabana miidiyaan tolee babal'ate kanatti jibbaa rasuula irratti ta'amu yeroo baay'ee argina. Muhammadin xiqqeessuu nabiyyii miti jechuu walaleessaadha jechuun hin mul'ata miidiyaa kanarratti nama rasuula rabbii fa'aa arrabsu. Siigalaami wanna kana ammoo maaliin dhaamsina mu'ujizaa rasuula rabbii barsiisne seenaa isaanii dhaloota barsiisne akka isaan haqa barbaadan itti mul'isne ummata iyyuu gara bira ummata amantii biraa jiru iyyuu waamuu dandeenya. Arrabsuu ni miti abaaruudhaan ni miti mu'ujizaa rasuulaa himneef jechuudha. Eegaa kana dubbadhee sirriidha. Especially gama tiktaakii wantoota akkasii kanniini gama social media Facebook haa ta'u YouTube haa ta'u namni tokko tokko jechuudha obboleeyyan keenya kiristaanaa Yesuus mu'ujizaa guddaa qabaa jedhan Nabi Muhammad immoo sallallahu alaihi wasallam mu'ujizaa hin qabu jedhan jalqaba iyyuu dogoggora jennaan jaraan maaliif jennaan isaan akka itti amananitti Yesuus rabbi isaan akka amananitti jechuudha nuti akka amannutti Nabi Muhammad nama isaan rabbii fi nama wal dorgomsiisaa jiran jechuudha jalqaba iyyuu akkuma sadarkaa irratti isaan Yesuus rabbi jedhanii yaadanii nuti immoo Nabi Muhammad nama jennee yaadna isaan rabbii isaaniitii fi nabiyyii keenya wal dorgomsiisaa jedhanii jechuudha kunu dogoggora tokko silaa wanni malu rabbii isaaniitii fi rabbii keenya Allah wal dorgomsiisuu qaban jechuudha eegaa akkas ture silaa eegaa kana dubbadhee sirriidha Yesuus alayhi salaam mu'ujizaa gurguddaa qaba mu'ujizaa nama dinqu baay'ee qaba Yesuus yookaan Nabi Ciisaan jechuudha mu'ujizaa ajaa'ibaa qaba fakkeenyaaf nama du'e kaasee jira akka Baaybiliitti illee yoo laalle akka Qur'aanatti illee yoo laalle nama ija hin qabne akka argu godhee jira nama hin dhageenye akka dhagahu godhee jira nama barasaa
fayyiseera. Barasa jechuun dhibee adii kan ka qaama namaa balleessu. Dhibee dawaa hin qabne beeka gammaattu ani dawaa isaa I don't know hin jiru. Hatta biyyoota faranjiyyuu namni akkasuma godhatee deema. Dawaa isaatii fi dawaa moluu asaanaa dhufee dawaa san hin beeku ammoo. Kanaaf dawaa inni fayyisaa ture. Fayyisaa ture osoo hin taane humna eenyutiin fayyisaa turedha. Wanti guddaan. Si galaamiyam inni muujizaa san dalaguu miti. Namni muujizaa san dalasiise eenyuun. Wanti muujizaa san duuba jiru eenyuun. Humni muujizaa duuba jiru kun eenyuun poointii ilaalamuu qabu yeroo baay'ee kana. Fakkeenyaaf Nabi Muusaan alayhi salaam akka jalqabaa kaasnetti uleedhaan bahara dhaye. Ulee xiqqishuu taana. Ulee ruuhi hin qabne ulee xiqqishuu taanaan bahara guddaa dhaye. Udrub bi'asaakal bahar. Ulee teetiin dhaye jedhee Rabbi. Uleen xiqqishuu. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود يجون الجبل غار قدا بحر ياو بحر هم نقبو ولا تكشو تانان بكا كودا لمت ادان دوهف. اذن اما نبي موسى تو هم نقباته هم نفيتين دوسه نو معجزه كان دوبا ابان غديچ جرونن هو الله ربي غديچ سنتو هم نكن دوبا جرجو مال اولين هم نقباته تيميت نبي الله عيسى نله اسديبنم gaafa nama jiraachisu humna ofiitiin miti. Wanta san godhee feennuun huwa Allah rabbi bi'iznii jedhe inni suuraa maa'idaa fakkaata. Wa idh tukhrijul mawta bi'iznii yeroo hayyama kiyyaan nama du'e kaastu san dubbadhu jedhe rabbi. Idan akka baayibilii irratti illee namtichoo nama du'e jiraachisee jira kaasee jira Yesuus Kiristoos. Garuu waan san yoo dubbiste sirriitti jechuudha. Gama inni kaasee san yoo dubbiste humna ofiitiin hin kaas. Dhaqee namuma du'e kana bira jechuudha. Obboleettii qabaa namni du'e kuni obboleettiin isaa Maryam Magdala jedhamti. Bakka sanatti garsiisi jedhee namtichuu du'e kana bira dhaqee achi kadhatee jedha. Harka ol qabee kadhate. Agartee waan ani si kadhadhuuf akka ati na awwaattuun hin beekaa. Akka ati ammoo na ergite isaan haa beekaniifi. Kanaafuu agartee diiniin nama du'e kana naa jiraachisi jedhee Rabbiin nama du'e san jiraachiseef. Tokkoffaa irratti wanti ati hubachuu qabdu inni eega Rabbi ta'ee maa qabrii isaa gaafatame qabrii nama du'e kana. Eessa jira jedhee gaafatee obboleettii nama du'e san. Eessa jira agarsiisi jennaan dhayxee fuutee qabriitti agarsiiste. Eega Rabbi ta'ee maa qabrii san hin beekin maa natti agarsiisi jedheen. Lammaffaa kadhachuu maaliif barbaachise? Akka ati na awwaattuun hin beekaa eenyuun jedhaara. Xiinxalluu barbaachisa. Sigalaami kanaaf bakka sanitti illee wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti yoo dubbiste ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Humna isa ergeetiin dalagaa jedhe. Kana jechuun kan isa erge Rabbi jechuu Allah. Humna isaatiin dalagaa jechuu. Kana bifa kanaan hubachuu qabatama malee Yesuus muujizaa kan qaba sirrii dhawaa akka inni nuti. Hin fudhanne. Garuu kasan dalagu isaa miti. Humna isa duuba jira. Allahtu isa duuba jira. Bifa kanaan Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam muujizaa kanaan faallaa qaba. Muujizaa kanaan faallaa guddaa qaba. Muujizaa isaanii lakkoofsi baay'eedha. Inshallah gaafii keetii irratti hundaa'ee sii deebisa. Muujizaa Nabi Ciisaa fakkaattu moo hin qabu. Maaliif jennaan akkuma zamana garagaraa keessa ergaman akkuma jalqaba kaase zamanni isaan ergaman garagara Rabbiin muujizaa nama tokko kenne nabiyyi kaan hin kennu. Ka Iisaa kenne Muusaan kennine. Fakkeenyaaf Muusaan bahara dhahee addaan dhoose Iisaan dhahee addaan dhoose hin dhoose. Sigalaami inni as yeroo kaahu harka yeroo ol fuudhu Nabi Ciisaan Nabi Muusaan ifaafii ture. Nabi Iisaan san dalagee hin dalagne faallaadha jechuudha. Kanaaf waan Yesuus qabu yookaan Nabi Iisaan qabu Nabi Muhammad hin qabu waan garagaraati. Mucjizaa rasuulaa maal fa'a hagamii sila waan baay'een isaa xiqqaa ta'eef namni baay'een kaafne moo maaliif mucjizaa rasuulaa warri garii akka jedhanitti walitti qabuun hin danda'amu baay'ina isaarraa waan kana yeroo jedhu ofirraa himiti. Ulamaa'ii gurguddaa muslimtootatu lafa kaa'e warri akka Ibn Hajar dhageeffattoota keenya kabajamoo asumaan waan jechuun barbaadu dhageeffattoota Zaad Broadcasting jechuudha. Mucjizaa rasuulaa barachuun sirrii barbaachisaadha. Waan kan akka laaftutti ilaalle siniin jechuu barbaadeeti. Mucjizaa rasuulaa xiqqaatteetii miti. Ibn Hajar alima guddaadha. Abbaa kitaaba Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam akkasuma kitaaba Fathul Baari sharhii Sahiha Bukhaarii namni barreessee nun Ibn Hajar. Eewwa Sakhaawiin imaamu Sakhaawiin rahimahullah talaamiidha yookaan darasaa Ibn Hajar irraahi. Maal jedhe waa'ee Ibn Hajar haasa'e kitaaba 270 allafe jedhe sheeniki. Ajaa'iba kitaaba 270 Ibn Hajartu allafe. Mujallada samu. Ammoo
إمام السيوطي اللي درسها ابن حجر كتاب إسا نظم الإقيان كتاب جدا مكيستي كتاب إبلا ما أول ألف جده ابن حجر كناف عالم قدانا كنا ومعجزة رسوله إلى الكسي مال جده معجزة رسوله كما سديه تاتي جده معجزة حرك رسول الرد لغم كما سدي أكاسم إمام النووي أبا ربي إمام النووي عالم بكما نما كتاب ميك ألفني كتاب أغرتني فني ميك أردت لفكاهن كتاب بلوغ كتاب رياض الصالحين كتاب من كلام سيد المرسلين كإسانيد 40 كإسانيد كتاب شرحي مسلم كهاني جران شرحي كان شرحي مسلم كيست أكي جدا إمام النووي معجزات رسوله تزيد على 1200 كما تقف ببلا ما قلت على تيجي وانت كامي يجو با إني سوى انت كامي أكاسو ما وانت أبليين كي يدام وجو معجزات رسوله نمني برو بربادة كتاب إمام بيهقي كتاب الدلائل النبوة جدو هادو بيسو أكاسو ما كتاب إمام حيثمي مجموع الزوائد ومنبع الفوائد كتاب حيثمي خلاصة السير سيد البشر كتاب طبريدي أكاسو كتاب البداية والنهاية كتاب ابن كثير السيرة النبوية لابن هشام قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار كتابة نما بيا موروكو بريز عالم بيا مغربي اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون كتابة ور كويتي نما كتابة يروى ما جرو كتابة نمني بريز اللي ور أسعاناتي كتابة جايباتي كتابني قد نمالي كتابني فلتمان سينا رسولا معجزة رسولا برورد كتاب الرهيق المختوم كتابة سامناك أبان ما شاء الله كتابة نما بيا هنديات بريز عالم قد دادا مبارك فوري إسان تو بريز كتابة كان نم دبيسه معجزة رسولا كجايباتي هو بتاعي بربادتي ما شاء الله هيا كبجمتو تداوة تزاد بودكاست وأي معجزة رسولا لالتسي معجزة مال فكاتا كرامان هما إني غرغر ما إسا وانجد الرابل إنن أستاذ كينا أستاذ حمزة تكلو كيسنو ديماني إرانو إبسني جراني وانتو تهدو كرابرتن أبديسني رقم سجنتا كينا هنجل قبني مالهن تمر كن جل قبي سجنتا كيناتي سجنتا إتانو رتي خوال أقرطها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبادة فيديو وليف دبس عشان إنجنك. أكنا. إن شاء الله أكنا. السلام عليكم.